Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa magaalaa Adaamaaf caffee cuunfaa gabaasa waltajjii marii uummataa irratti hooggansaa magaalichaaf deebii kenne. Saganticha irratti bakka bu'oonni paarlaamaa fi caffee hooggantoonni magaalaa Adaamaa sadarkaa adda addaa irra jiran kanneen kutaa magaalaa ja'anii hirmaachuun komii uummanni bakka bu'oota isaaniif dhiyeessan hordofan. Kaayyoon cuunfaa gabaasichaatis komii hawaasaa kanneen sadarkaa magaalaatti deebii argachuu qabu deebisuu fi kanneen biroo gara qaama dhimmi ilaallatutti dabarsuuf akka ta'e ibsame. Gabaasa cuunfaa kan dhiyeessan miseensa caffee naannoo Oromiyaa Dr. Alamaayyoo Girmaa rakkooleen bulchiinsa gaarii jiraachuu fi kabajamuu dhabuu mirga lammiiwwanii rakkoo nageenyaa fi tasgabbii kenna tajaajilaa yeroon argachuu dhabuu fi tajaajila maallaqaan bitachaa jiraachuu aanaalee garaagaraa keessatti bishaanii fi mana jireenyaa ijaarrachuun kaartaa manaa dhabuu rakkoo qaala'insa jireenyaa fi humna ibsaa daangaan kutaa magaalaa Bokkuu fi naannoo ishii deebii argachuu dhabuu rakkoon buufata konkolaataa migiraa furmaata argachuu qaba jechuun gaafii hawaasni gaafatan hoggantootaaf dhiyeessan. Kenna tajaajilaa gubbaarratti sirriitti hordofamuu qaba kan jedhan kaasanii kaartaa manaa bishaan fi daandii keessa rakkoo guddaa qabna bo'oo lolaa guddaan tokko ammas nurratti jigaa jira nu fudhachaa jira kan jedhan kaasanii jiranii. Buufata konkolaataa migiraa hiriira dheeraa makiinaan immoo alatti fe'aa 200 amma 300 Finfinneetti gaafatamnaa dalaala keessa jira hiriira dheeraa eeggachuutu jira naannoo san gubbaarratti oduu sirriitti ilaalamee kan jedhu namni yeroo baay'ee kaabaa kunis hirmaattonni saganticha irratti argamanis gaafii fi yaada dhiyaate bu'uura taasisuudhaan gama caarraa hojii uumuu fi ogummaatiin kan kanaan duraa caalaa haalli gaariin jiraachuu fayyaadhaan wal qabatee dhaabbilee fayyaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti talaalliin adda addaa kennamaa jiraachuu karaa daldalaatiin gabaa sanbataa iddoolee 18tti hundeessuun hojjachiisaa jiraachuu fi adda addummaa gabaa idilee fi kanneen biroo jidduu jiru hordofaa jiraachuu kaasan. Akka humni kun gara hojiitti galu godhamee yeroo ammaa kana akkaawuntiin waldaa 23 banamee namni 460 hojiitti galaa jira jechuudha. Kun aanota hunda keessa akka gahu aanaa 19 keessa walitti babbahee haala inni carraa hojii ittiin argatee jira. Carraan hojii barana uumame nama hunda bira gahuu dhabuu danda'a. Garuu ka waggaa 5 as tarii as uumamee wal bira qabne yoo laal kabaranaa hin caala jedhanii kaasuun hin danda'ama. Hooggansi olaanuun magaalaa keenyattis asirratti xaarii fi galteen isaan kafalan waan yeroo gabaabaa kanatti kaasne keessaa bahuu dandeenyu miti jechuudha. Talaallii garuu idileedha kenna yeroo hunda guyyaa hundaayyuu tajaajilliin kennama miti dhaabbilee fayyaa mootummaatti miti kan dhuunfaayyuu fit iddoo godhan irratti tajaajilli kun kennamaa jira waan ta'eef bilisaan kennama ummataaf qaqqabamaa gochuudhaaf waan ta'eef kanas bifa kanaan akkuma hubatamuuf kaasaa galatooma. Baay'inni konkolaataa buufata migiraa irra jiru hir'achaa dhufe baay'inni namaa achirraa tajaajilamuu qabu dabalaa dhufe jechuudha. Inni kun maalirraa dhufe kan jedhu konkolaachistoota wajjiniin mari'an. Inni jalqabaa kan bakka bu'oonni uummataa illee sirriitti qabachuu qabanii tokkoffaa doggomaan boba'aa mootummaan kanaan dura kennuu hin hir'ate jechuudha. Hin hir'ate lammaffaa qaala'insa jireenyaa amma kaastan faana ispeer paartiin baay'ee dabalee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajamaa kaayyoon hojii gaggeessitoonni waajjiraalee adda addaa asitti argamaniif hanqina hawaasni keenya kaasan dhaggeeffachuu fi furmaata barbaachisu akka kennan taasisuu kanneen humna keenyaa ol ta'ee bakka bu'oonni uummataa gara qaama dhimmi ilaallatutti geessuun deebii akka barbaadaniif jechuun ibsan. Tajaajilaan wal qabatee dhimmoonni ka'an akka magaalaa Adaamaatti hin beekama uummanni rakkoo tajaajilaa bal'aa akka ture hin beekama isa kana furuudhaaf rakkoolee adda baasuu karooraan deeggaruu uummata wajjin rakkoo sana furuudhaaf hojiin hojjetamaa ture bal'aadha. Deemee garuu rakkoo sana keessaa hin baane rakkoo kana ammas abbaa itti goone caalmaatti hiikuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa seektarri asitti argames kan asitti hin argamnes kan gaaffiin irratti ka'e waan jiruuf hin hojjennaa
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gaafiin qotee bultootaa ajandaa xiyyeeffannoon itti kennamuu qabuudha. Manneen mootummaa sadarkaa aanaatti jiran harka qalleeyyiin akka keessa jiraatan dubbatamus abbootii qabeenyaatu keessa jiraataa gaafii jedhamu ilaallamuu qaba. Gaafiin daandii keessa irratti ka'ee bulchitoonni aanaalee uummata hirmaachisuun hojjechiisuu qabu. Gaafiin aanaa Wanjii fi guutiinsi laga Hawaash humna magaalaatii olii waan ta'eef qaamni nu deeggaruu qabu nu bira dhaabbachuu qaba jechuun bakka bu'oota uummataatiif ibsan. Daandiin keessaa deeggarsa keessan barbaada nuyyuu jechuufan namni kaka'ee akka sirriitti ijaarrachuu danda'u nummoo gochuu dandeenyu yoo goonedha. Gaafii sirriin bu'uuraalee misoomaa gandoota baadiyyaa sirriitti fudhannee barana waan dandeenyu yoo hin dandeenyes dhaqnee itti himuu gaafii sirriidha. Dhimma laga Awaash all the way rakkoo jira. Bara kana kiiloomeetira hedduu suphineera. Qamadiin amma argitan baay'ee suphineera. Ammas garuu hin sodaachisa. Kanaaf isaanuma waliin taane yoo akka gaafii akka ol darbutti nuu qabame jechuudha. Laga Awaash. Daayikii laga Awaash hanga gadiitti suphuun humna magaalatiis ol waan ta'eef rakkoo bishaan dhugaatiitiif xumura bara 2016 xumuramee deebii ni argata. Rakkoo karaa qaala'insa jireenyaatiin hawaasni kaasan irratti aadaa hojii keenya cimsuu fi sa'aatii hojii kabajuun hojjechuu warreen waan hin hojjetin nyaachuuf qabsoo gaggeessan irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuun dubbatan. Dhimmoonni sirriitti ilaaluu qabnu tokko qaala'insi jireenyaa rakkoodha kan jedhu sirriidha jechuudha. Inni akkamitti rakkoo ta'e tokko oomishni xiqqaachuudha. Oomishaa olitti tokko aadaa hojiiti. Nama nyaatu baay'ate jechuudhaan hojjeturra. Hin hojjannaa jechuudha asirratti fudhanne. Lammaffaa aadaa qusannaati. Rakkoo ijoon. Qusannaan qormaata cimaa jechuudha. So uummatatti kana leenjisuun irra deddeemnee itti himuun hojii nu gaafataa kan jedhu. Inni biraa qormaanni keessa teenyee gaafii amma kaa'u kana manaa jitti goonu qormaata fedhii seeraan ala tajaajilamuu barbaaduti. Fedhii mirga seeraa fi hojimaatan hojjettuu jetta san duuba seeraan ala tajaajilamuu barbaadu waltajjii ittaanutti harka caalu deebisnee gaafii biraa immoo akka ka'u. Sheemnoo maalanu gaafumti kun deebi'ee nutti ka'e qaaniidha jechuudha nuuf. Gaafiin biraa ka'uu qaba. Gaafiin borus ni jiraata. Garuu gaafii wal fakkaataa keessummeessurraa gara gaafii biraatti yoo goone harka caalu fudhannee jirraa kan jedhu.